dhiyaanne kanarratti barumsa barbaachisu guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessu. Akkaataa barumsichaa keessa gadi bu'insaan sirriitti hordoftanii viidiyoo guutuu yoo ilaaltan sirriitti barachuu dandeessanii. Egaa viidiyoo keenya hadhaa gamanumaan jalqabnaa. Bakka qubni harkaa isinitti agarsiisu kana si'a tokkoof yoo kaastu keessoo ala nu seensise immoo add account kan jedhu isinitti mul'ata jedhee yaada. Add account kan jedhu irratti si'a tokkoof nu kaastu. Barbaadaa jira keessoo nu seensisuu fi amma iimeelii kan jedhu nu gaafata. Iimeelii mataa keenyaa banachuu jalqabuu fi as bira jalqabnaa iimeelii mataa keenyaa. Create account kan jedhu kanarratti si'a tokkoof nu kaasnaa gargadii. Bakka qubni harkaa nutti agarsiisaa jirutti bubbu'uudhaan foorm bakka jirutti buuna. Amma immoo maqaa keessan awwalaa tsaaftu irra keessa kanatti. Maqaa keessan awwalaa tsaaftu hangan kun tsaafataadha. Isin kan mataa keessanii tsaafattu. First name jedha Ingiliffaan. Last name immoo kan keessan yookaan kan abbaa keessanii tsaaftanii. Last name isa jedhu kanarratti jechuudha. Kan abbaa keessanii tsaaftanii next jettanii. Next jettanu barbaade akkana isinii fida. Month isa jedhu irratti ji'a dhaloota keessanii guuttanii. Inni kun immoo guyyaa keessa dhalattanidha. Inni kun immoo bara keessa dhalattanidha. Bara 1999 guutuudha. Waggaa 24 yookaan waggaa 24 jechuudha. Akka Awurooppaatti deebi'u meelirra keenyaa isa kana immoo next jenna. Asitti immoo bifa sadiin isinii fida. Keessan kan isinitti tole filachuu dandeessu. Next jennee dabarfannaa. Next jennu. Paaswoordii mataa keenyaa itti naqannaa. Paaswoordii hin daganne jechuudha. Lakkoofsa diijitii 6 waan ta'u itti naqannaa. Achiin immoo qubee 2 bira keenyaa next jennaa. Lakkoofsa mobaayilii nu gaafataa jira. Lakkoofsa mobaayilii biyya keessa jirtanuu ani Itoophiyaa keessa hin jira. Itoophiyaa jedheetaniin guutaa lakkoofsa mobaayilii mataa kootiin guutaa isin kan keessan guutaa. Meesejii hin ergunne kun kan ittiin mazaggabamaa jiru iimeeliin keenya jechuudha. Iimeelii keenya nu mazaggabee lakkoofsa kanaan bananna yoo nu jalaa badallee. Lakkoofsa kana irraanfachuu hin qabdan. Gonkumaatti iyyuu lakkoofsi kun irraanfatamuu hin qabu. Lakkoofsa irraanfatamuu hin qabnedha yeroo baay'eef. Lakkoofsa kana irraanfachuu hin qabdu isiniin jedheera. Banannee finneerraa banamee dhumeera. Haala baay'ee bareeduun haala namatti toluun haala ajaa'ibaa ta'een kabajamtoota daawwattoota FIFA Touch gara xumuraarra geenyeerra. Isinis na wajjin turtanii na wajjin na hordofaa jirtu jedhanii yaada. Amma gara ibsa akkaataa iimeeliitti nu agarsiisaa jiru. Ani immoo agrii jedheetaniin dabarfadha. Agrii jedheetaniin kara keessaa bahee kara fuula itti darbuuf hin deema. Iimeelii keenya banannee waan xumurreef gara fuula duraatti nu deebisa. Gara fuula duraa yuutuubii keenyatti nu deebise kunoo akkuma kana yuutuubii keenya keessa seennee jirra. Amma yuutuubii keenya keessa nu jira. Jijjiiree jira profaayilii keenya amma isinitti mul'ate jedhee yaada keessa kana. Kun profaayilii haaraa banameen egaa yuutuubiin nutti mul'ataa jiru kun jedhee yennoon isinitti immoo na dhaggeeffachaa jirtu jedhee san yaada. Iimeelii keenyaan akkaataa yuutuubii itti banatan finne ilaalleerraa gara profaayilii keenyaa keessatti ala seennu akka kanaan nutti mul'isa. Amma rannee bakka egaa akkuma beekamu viidiyoon keenya kutaa tokkoffaan asirratti dhaabbata. Kutaa lammaffaa itti aanu ilaaluudhaan akkaataa itti footoo keessan galfattanii fi ittiin baakgiraawundii keessan sirreeffattanii isinitti agarsiisna. Viidiyoo keenya kutaa tokko